ijoollee mamlakatul arabiyyatti sacuudiyaa keessa jirtanu warri aappii annen gada isiniif maxxansinaan isiniif hedduu keessan cufattanii gariin immoo isin dide har'a booda sawaan tokko maallaqa hin nyaatu kaansel gootanii miiseejii xiqqoo itti argatanii afraadeeffattani kanaafuu sawaa keessan har'a tokko tokkoon karaa xiqqoodhaan koodii qofaan godhattani kottaan afaan bu'aa isin agarsiisa lammaffata akka maallaqa nyaanne wassalaamu alaykum jechuuni warri na jaallattanuuf warri isin jaalladhu warri qalbii qulqulluuf warri guddina namaa hawwitanu YouTube kiyya jala dhaqaati isa diimaa tuqaa subscribe godha barumsa achitti deebisuuf andeema wassalaamu alaykum obboleewwan kiyyaa har'a akkaataa isin cancel ofirraa gootanii nagaatti sana booda har'a booda istiisiin keessan akka maallaqa hin nyaanne inshallah gaafii hedduunaa gaafatame kan moobaayilii isaa ga isin dhiyeessutti dhiifama warri kaan share godha warra kaan biraan gaha mana miiseejii keessa intani mana risaalaa keessa gaara gubbaatti suutmaan hordofa 800 barreessitanii wantin asirra adii qabeef gizeeni lakkoofsa barreessu maqaa namaatu ol lakkoofsa namaatu ol beennaan dhoskee isa ittaanu immoo akkasuma barreessitanii kaatanii 800 marraa sadi gootanii akkuma argaattan koon gootanii booda immoo viidiyoo sirriitti ilaaluu diddanii naan galle jechuun nama ittiin ulfaata deddeebi'ee isin agarsiisuun miseejii duraan naa dhufe kan argaattanii angaruu ergeen isin agarsiisa qubee daa guddaa rukuttanii daa dii yookiin immoo sendi itti gootanii siimii keessaa qabdan irratti miseejii waa hinaa dhufu eegaa amma miseejiin dhufutti kunoo miseejii akkuma duraa agartanu kana booda naa dhufe narraa cufamee kaansel ta'ee jira jechuudha cufamee jira jechuudha narraa kalas of duba deebi'ee akkasii istiisii maallaqa nyaatu har'a booda ni cufama gaara gubbaatti 844 wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa